Jiraattu dorgommii qabdu mi'a gooftaa bara baraani. Kan jiraattu dorgommii qabdu mi'a gooftaa tasumaan jiru arjaan akka kee badeeraanoo jaalala kee harka bara baraani. Kan jiraattu dorgommii qabdu mi'a gooftaa bara baraani. Kan jiraattu dorgommii qabdu mi'a gooftaa tasumaan jiru arjaan akka kee badeeraanoo jaalala kee. Qabeenyis ni dhumaa aangoonis ni darbaa yaadni biyya lafaa birroodhaa gabaabaa kennaan kan kee gooftaa bara kan jiraatu harka barroo harka keerraati hundaa kan to'atu illee bara baraani. Kan jiraatu dorgommii qabdu mi'a gooftaa bara baraani. Kan jiraatu dorgommii qabdu mi'a gooftaa tasumaan jiru arjaan akka kee harka badeeraanoo jaalala kee. Tasumaan jiru arjaan akka kee badeeraanoo jaalala kee. Mudaan qabuunigaa daandii kee gooftaa koo daandoo kooti ati iddoonoo kannaa koo omaayyuu namniroo obsaan si gade harka iddoo koo hundaatti andeebiin argadhu illee bara baraani. Kan jiraattu dorgommii qabdu mi'a gooftaa bara bara. Harka keessa wal fuudhaa inni keessa waaqayyoo dorgommii qabdu mi'a gooftaa tasumaan jiru arjaan akka kee badeeraanoo. Dursiitii tumeetaa miitiin yaadani jedhamu ulfinasa kanaati hojjettu hunduu gaarummaa fi sitti amaneera raawwadhi kanoo harka maqaa kee qabate illee isaa hundamoo bara baraani. Kan jiraattu dorgommii qabdu harki keessan jiru bara baraani. Kan jiraattu dorgommii qabdu mi'a gooftaa tasumaan jiru arjaan akka kee badeeraan. Tasumaan jirutti jedhame tasumaan jiru arjaan ililleedhaan badeeraan. Tasumaan jiruudha tasumaan jiru arjaan akka kee badeeraan jaalala. Dursiitii tumeetaa miitiin yaadii fi kanaati hojjettu hunduu gaarummaa fi sitti amaneera raawwadhi kanoo harka maqaa kee qabadhe isaa hundamoo bara baraani. Kan jiraattu dorgommii qabdu mi'a gooftaa harka keessa bara baraani. Kan jiraattu kan jiraattu dorgommii qabdu tasumaan jiru jedha tasumaan jiru arjaan akka kee badeeraan. Maanguddoo harka keessa kaasame tasumaan jiru arjaan akka kee badeeraanoo jaalala. Galaataan si yaaddu hunda isaa jedhadhe gadi jedha waa'ee waaqummaa kee amaaniin fudhadhe jaalalaan na waamte gaara maana keeti harka si'aga'u galaanni koo arsaan afaan kootee bara baraani. Kan jiraattu dorgommii qabdu harka keessatti yaadde maqaa isaa. Kan jiraattu dorgommii qabdu waaqayyo tasumaan jiru arjaan akka kee badeeraanoo jaalala. Tasumaan jiru jedha tasumaan jiru arjaan akka kee harka badeeraanoo jaalala. Tasumaan jiruudha tasumaan jiru arjaan akka kee badeeraanoo jaalala. Mudaan qabuunigaa daandii kee gooftaa koo tannoo kooti ati iddoo boqonnaa koo jedha omaayyuu namniroo obsaan si gade iddoo koo hundaatti harka andeebiin argame bara baraani. Kan jiraattu dorgommii qabdu mi'a gooftaa bara baraan. Harka keessa kan jiraattu
Lamaan baasame akkasii lamaan sa gammadaniittu eeyooti isin gammachiise isin kaneeyooti sagaleen keessan hin dhaga'amu isin kaneeyooti ammayyuutti dabalaa isin kaneeyooti harka kana eenyu tuume abbaan biyya kanaa eenyudha uummata kana kan uume eenyudha uummata kana kan hogganu eenyudha Kalisin geggeessu eenyudha biyya keessan waaqayyo nagalaasachuma hundi keessa dabalaafi sadii golaafi ammas waaqayyo boqottani kan nama boqochiisu eenyudha haati keessan isin boqochiisuu hin dandeessu abbaan nama dhashe nama boqochiisuu hin danda'u obbolaan ofii nama boqochiisuu hin danda'an aara nama galfachiisuu hin danda'an haati ofii gaafa du'an nama waaltee nama biraa deebiti haati ofii boossee nama geggeessiti abbaan ofii boo'ee nama geggeessa namni nama wajjin awwaalame jira natti maamaaloo namni nama wajjin awwaalame jira biyya kana haati ilma ishee biraa nafu jettee awwaalamte jirti
kan nama duukaa du'ee, kan nama duukaa ka'ee, kan nama duukaa kufee, kan nama duukaa ka'u Waaqayyo duwwaadha. Galanni isaaf haa ta'u. Ililchiraanii maqaa isaa qaba. Garaadha keenyaa keessa kan nu kaa'e eenyudha? Yeroo harmooliin keenya garaatti nu baatanii waxiin isaan nyaatan ija keenya nu gubee beeka? Beekaan jedha? Yeroo garaadha keenyaa keessa teenyu bishaaniin marfamnee teenya. Maaliin marfamnee teenya jedha? Bishaaniin marfamnee teenya. Bishaan sana caalaa immoo ijoolleen xinnoon gaafa teessu garaatti gadi galagaltee teessi. Akkam taateen jedha? Funyaaniin gadi galagaltee teessi miti? Bishaan dhiisuun funyaan ishee keessa ba'ee beeka? Eenyutu ishee eege? Natti himaa eenyutu ishee eege? Haati keenya gaafa ulfataatee garaatti nu baattee rafaa turte nurra ciiftee nu ajjeefteetti eenyutu nu eege? Waaqayyotu nu eege. Waaqayyo garaa keenya keessa garaana keenyaa keessa teenye ji'a 9 guyyaa 5 guutuu qallaba keenya karaa hiddan nuura keenyaa nu qopheessee nuu kennaa ture. Eenyutu godhe kana? Waaqayyotu godhe. Garaana keenyaa keessatti ji'a 9 qulqulluu kan nu eege eenyudha? Haadha keenya kan eege eenyudha? Waan isin dhibu Waaqayyo kana duwwaan goone. Garaa haadha keenyaatti karaa hiddan nuura keenyaa eeganu qallabaa ture booddee dhalachuun keenya immoo ga'e. Gaafa dhalachuun keenya ga'u immoo ijoolleen koo kun nyaata barbaadu jedhe beekamoo beeku. Kana booddee maal godhe beektu isa karaa hiddan nuuraa nuu kennaa ture immoo karaa harmaadha keenyaa nuu fide aannan godhe immoo haadha keenya keessa immoo aannan kaa'e immoo gaafa dhalannu immoo karaadha keenya immoo akka aannan dhugnu immoo nu taasise. Kana eenyutu godhe? Waaqayyoof maaltu taare? Galata duwwaa. Isa duwwaa barbaadan. Umurii keenya guutuu guyyaa guyyaatti halkan halkan bakkee yeroo deemnu yeroo rafnu kan nu eegu eenyudha? Namni gaafa rafu of gatee rafa. Nama of beeku jira gaafa rafu? Namni beeku jira? Afaan keenya bannee namni yeroo rafnu tana turuuf teemma goondaan nutti namni ta'e maal guutu afaan keenyatti. Eenyutu nu eege? Utuu nuti afaan bannee rafnu utuu antuutu taaltee afaan keenya keessatti ta'e maal gootu? Eenyutu nu eege? Utuu nuti afaan keenya bannee ciibnu bineensi mana keessa deemu darabiin tokko, bofi tokko, marrataan tokko tu afaan ulitti hin danda'amu hin danda'u. Eenyutu afaan keenya banaa sana nu eege? Abee? Eenyutu nu eege hin jedhe? Waaqa kanaaf maaltu taare? Maaltu ta'a? Utuun isinitti himin galata keessan dhangalaasaa fi mi'uundi keessan. Waaqayyo mana ga'a hin jedhamu. Waaqayyo isa kana hin jedhamu.